السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرت النجاة أنس نجاة الحمد لله. هرسا وانت اسم فايدة جدي تقو قبر دير فنجرا هنگر أمو فيديو كناتي سيران نهر دفاع يجود أيو هنگر أما استيبيدان إلالتن حالا غاريدان بارتنية جود سنس مالي خجتنيف مالتا خجتنيف حالا كنو أمو فيديو كنرتي توتران انستغرامان ammallee tiiktookiin haala adda addaatiin itti beeksifatta viidiyoo keessan irratti jechuudha. Loogoo garagaraa haala garagaraatiin isin agarsiisaa jechuudha. Har'a kana hojjechuudhaaf maal gochuu qabdu? Jalqaba laayik godhaatii ittiin saabskraayib gochuu dagatinaadha. Amma piiksilaappii keessan keessa hin ta'e jechuudha. Egaa achi seentanii katabaa kana maal gootu? Dileeti gootu jechuudha. Achi booda ida'uu kana tuqxuu shaappiis kana tuqxuu kanammoo roga kanarraa balleessitu jechuudha. Haala kanatti fudhattu. Kunoo haala kanatti fudhattu jechuudha. Achi booda maal gootu? Asii kanarraa tuquudhaan tiraanisparentii kanarraa tuqxu jechuudha. Tiraanisparentiin kuni duuba kana baakgiraandii homaa takkaahuu hin dhiisu jechuun haqa. Egaa haala kanatti seef godhattanii jechuudha. Seef erga godhattanii ammallee halluu jijjiirtanii waa lama nu barbaachisa waan ta'eef koloora isaa jijjiirtanii amma gosa feetan jijjiirrachuu dandeessu, diimaa wanta garagaraa jechuudha. Amma kanan isin agarsiisu kana ammas kanas seefin godhadha jechuudha. Lama jechuudha kuni. Egaan lama kana seef godhadhee maal godha? Kaan maasterii keessan galaa jechuudha. Egaan kaan maasterii keessa galee bakka guddaa kana tuquudhaan 16:9 kana tuquudhaan baakgiraandii filattu jechuudha. Giriina godhattu gurraacha kana tuqxanii gurraacha kana erga tuqxanii asii tuquudhaan halluu jijjiirrattu jechuudha. Halluu feetanitti garuu halluu giriin iskiriinii godhannee booda waan viidiyoo keenya irratti nun dhibneefu kana godhachuutu gaariidha. Amma maal goona? Kan amma piiksilaappii keessatti barreeffannee yookaan immoo wanti san tolchanne san fudhannaa jechuudha. Kana fudhannee haala kanatti ammallee isa san fudhannaa jechuudha. Adii waan salphaadha jechuudha, waan gaariidha. Baay'ee viidiyoolee namaa babbareechaa waan gaariidha jechuudha. Kan akkasin jalaan bal'anne korooboo gootanillee rakkoon qabu. Haala kanatti tolfattu jechuudha. Egaa haala kanaan tolfattanii maal gootu? Irratti tuquudhaan animeeshinii kana tuqxu jechuudha. Silaad raayit gootu jechuudha. Akka kanatti kanallee adii kanallee irratti tuquudhaan animeeshinii tuqxanii silaad raayit gootu jechuudha. Waan salphaa jechuudha. Egaa haala kanaan godhattanii amma sooshaal miidiyaa keenya san fudhannaa jechuudha. Wanta barbaanne feesbuuka ta'ee, tiwutera ta'ee, yuutuuba ta'ee, wanta garagaraa instaagiraama ta'ee, amma feesbuuka isin agarsiisaa. Erga isin agarsiisee gosa garagaraatiin bifa garagaraatiin animeeshin gootanii paap gootanii irratti tuquudhaan kanamee akkanatti kun amma haala kanatti nuuf bahaa jechuudha. Egaa haala kanatti nuuf bahee maal gootu? Walitti sisirreeffattu isinii. Amma barreeffama irratti barreeffannaa jechuudha. Laayer tuquudhaan tekstii kana tuqxanii achi booda follow on Facebook kunoo haala kanatti barreeffattanii bifa barbaadanitti jijjiirrachuu dandeessu. Fontii isaallee jijjiirrachuu dandeessu jechuudha. Haala garagaraa jira.
egaa haala kanaan godhattanii ammallee maal gootu isinitti fakkaate laayer xuquudhaan tekstii ammallee itti daatochuun maqaa keessan barreessitu. Yani ani isinitti hima maqaa keessan egaa haala kanaan barreessitanii ammallee jijjiirtachuu bifa isaatiidha. Foontii isaatis ni jijjiirtu akka barbaaddanitti hojjechuu dandeessu jechuudha. Kanarra amma katabaa kanarra xuquudhaan animation godhuudhaan slide right gootu jechuudha. Katabaa lachuurrattuu animation tuqxanii slide right gootanii eegasanii amma maal taheera kun akkuma kana jechuun nuuf baheera jechuudha. Amma katabaa kana jechuun jala dabarsuudhaaf tuqaa kana tuqnee send to back goona jechuudha. Send kaolii kana tuquu send backward kana tuqnaa jechuudha. Ammallee kana send backward tuqnaa jechuudha. Egaa haala kanaan maal fayyadee amma jalaani baha jechuudha. Kun haala kanatti nuuf hojjetameera. Ammallee save godhattu jechuudha. Save godhattanii viidiyoo barbaadanirra kaa'uu dandeessu. Amma dhibbatti jechuudha gahaan haala garaagaraatiin waan salphaadha jechuudha. YouTube haaluma kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf isinii kanneen haaluma kanaan hojjettu jechuudha. Amma fakkeenyaaf viidiyoo tokko fudhadhee yoon isin agarsiise mee viidiyoo kanarra kaa'uu barbaade amma laayer tuqxanii miidiyaa keessa galtanii kan amma hojjetattan kana fudhattanii achi booda chiroomaakii keessa galtanii jalaa balleessitu jechuudha. Akka barbaadanitti irraa kutuu dandeessu. Kanallee irraa kuttanii jechuudha. Amma kunoo xiqqoo jala darbeera waan ta'eef katabaa ani sirreessine isin sirreeffatuu dandeessu. Kunoo haala kanatti sirreeffattu jechuudha. Slide up gootu jechuudha. Animation gootanii slide up gootu. Achi booda ammas irratti tuquun auto animation tuquudhaan slide down gootu jechuudha. Maal kun immoo haala kanaan hojjetachuu kunoo. Haala kanatti hojjetaa haala kanatti hojjetachuu dandeessu jechuudha. Hanga viidiyoo biraatti walitti deebinutti nagahatti.